ያነሳውሽ አይደለም ማን ነው ስምሽን ብቻ ኤምባሲ ልደውልልሽ ነው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ልደውልልሽ ማን ነው ስምሽ ምን እየሰራሽ ነው እዚህ እንዴ ታዲያ ቁጭ ብለሽ ሙቀት ነው ውጭ ነው ያለሽው ምትሄጂበት ቦታ የለም ታዲያ እዚህ ቁጭ ብለሽ እንዴት ስራ ፈልግልሻለሁ ምትሄጂበት ቦታ የለም ስምሽ ማን ነው አይዞሽ አትፍሪ ስሚ ላግዝሽ ብዬ ነው ተማም እህትሽ ነኝ እኔም እንዳንቺ ስደተኛ ነኝ እዚህ ልሰራ ነው የመጣው አትፍሪ ሁላችን አንድ ነን ኦኬ ማን ነው ስምሽ ምን አለበት ስምሽን ብትነግሪኝ ልንተዋወቅ ስምሽ ማን ነው እኔ አማል እባላለሁ አንቺ ማን ነው ስምሽ እሺ ሁሉም ያውቀዋል እኔ ግን አላውቅሽም ማን ነው ስምሽ ምንጽዮት ነው ማርገትኒ ገራ ሳውዲ አረቢያ ልጅዳ ሳውዲ አረቢያቲ ገራ ጅዳ ጀቹዳ ባቴቲ ያው ጊዜ ፈያ ቀም ብቻ ነው መጃረት እንግዲህ መራምኒ ኩመር ጋጅስተን ወርብቹ ፍልፍታ ከገራነኛቴ አሽማር ከሆነ ፍልፍታ ከበጀነቱ ተቻለ ነው እስከርች ያርጋል ተንጀረጅቱ ክርስቲያን ተነጋና ቀይስን አባይቱ የቻ እጋ ኩመር ጋጅስተን ይምጽቲተና ወርብቹ ፊ እንዱበቱ ሉኩብሰቴት ነተፈካታ ያው ለምን ሉኩብሰቱ መለጃለቴቲ አካጥሩ ፈትበኤ ኦ አከናን ኢምባኡ አላ ሲንታኡ የቹ ገሮሞሺ ሉኩብሰቴ ወንጅርቱ ፊ ሰሙሺ ስሪን ትነተፈካት ይሮን ካትላሉ ያው ሉኩብሰናን ባሰኒ ገተኒ ኩማር ጋጅርተኒ ህንዱበቱን ጨዩን ኢራንሺ ጆልን ባአኒት ለጋፍተኒ ቱራኒ ማልታቲ ጅት አኩማ ደገሰኒ ጋፈቴቱ ህንዱበቱ ፋይ ህንዱበቱ ነው ተቆጣቆም ፈከጀ አባሪ ፈሬ ቤኩ ባቱ ኢን ነጊስ ኤቲያድ ኢን ዋን ተጀረሙ ነምኒ ካሙዩ ግን ሂና ፋን ህንዱበቱ ሶዳ አሚቲ ኩኒ ሳሙሺ ተቆቃሚ ጅቹ ኩማር ጋጅርተኒ ከናፍ ይሮባይ የማለን ድረሰተኒ ልጓልብቹ ማልስተው ኦፋጭናነቁን ቢያሪምቲ ይሁን ማከሰት ሰኑ ይጣቹ ጭንቀት ይነመጥፍዳ ከናፍ ይሮጋልብቹ ጆልን ከኛ ነሞታ ከነከራትራ ጋፍ ፈያ ቀብደን ይሮነ ማከናከን ላስተን አከሚቱ ዋቀ ገለቲ ይፈቱ ኦፋጭናነቁ ኢስተኒ wanto በቃ ዋን ቀበነት ዋን ቀብደን ትገመዱላ ታዲያ ፕሌቲን ኩኒ ኢሳኒን ቤክቱ ዋን አዳት ጎዱ ደንደው ሞከንሙ በቃ መነከስ ትጭቅጭቂ አሪ ቦይች ዋን ከሰከሲ ትራጋን ከይ ጆልን ከኛ ሳሙሳኒ ቀቡጭቹ ኤሮባይ ተከለመ ቀቡ ከሰቱሙ ገራ ሳውዲ አረቢያ ካን ዋን መከና ዲባይ ተጓልብቹ ዋን መከና መዱባይ ከሰት ጓልብቹ ፊ ባይና ይነሩ በክታይ ደርቤ ኢሳዩ ጋፈነም ኡፍት ቀበ ሳሙሳኒ ትዲደሙ ጆሌ ማልፍ ጭንቀቲ ከሰዋን ጅረኒ ኡኩቢዳ በቃ ጭንቀቲ ወን ከሲኩን ወል ጋፍ ወል ፍለት አሁን ጽዮን አሲት ዱባይ ከነቲ ማራቴ የውፈታ ባፈቴ ማንዘን ነምን ከኛ ጋፍ ደቁ ነምን ከኛ ደቄ ኦፊት ቀበ ምንት ገልቸኒ ታስገቢሰን ሳሙሺት ዴቪድ ዱካል በቹ ሳሙሺት ዴቪድ ሳሙሺት ዶሪብቶ አኒ በቃ ኖርማል መታቴ ይቹ እንጂ ይብሱ ማሊፍካ ኦከን ጭቅጭቅ የምንሰንጅራችሁ ደንደ ኦከን በቃ ዋንተስ ሶዳዊ ቀብድታ ጭንቀትን ጋሪ ሚቲ ሳሙ ኦፊቲቭ ጋሪ ሚቲ ከና አበደን ጎልበቹ ወይ ማፌ በዲስ ቶሌስ ጭንቀት ይሰሙ ወን ሚቲ ቆረነ ምትፍቲ ከና ፍዩ ኦፊን ጭንቅና ነሙኒ ባየ ከስቱ ነሙን ኦኩቢ መታ ቀብደን ጭንቂ ህምበርባችሁ ይቹ ወን ማፌ እዩታይ ዋን በዲስ ዋን ቶሌስ ተመስገን
Bakka garuu nama dhibbisuu hin oolu gin ofiiku fayyaa ofiitiin caala waan ta'eef ofii eeggannoo gochuu. Maaliif akkanatti gaafa biyya ormaa keessatti sammuu fi dhabanii bakka waa hunda waa baay'ee dhabeeksanii gadi fageenya ilaalan jechuudha. Ijoollee baay'ee keessattuu dhugaa dubbachuu fi ijoolleen akkanatti Saawud Arabiyaatti akkana ta'an kun qorichaan beektanii yeroo ammaa kana manfasiitu baay'ata. Biyya keenya keessatti reessan biyya namaatiillee akkasuma manfasii kana baay'ata. Waan harka namaa manfasii baqa namni dhugaa dubbachuuf amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti oduu argitanii dhugaa dubbachuuf baay'ee nama sodaachisa jireenya. Waanuma baqa waanuma kanatu deemaa jira jechuudha. Manfasii kana waladoochanii wal saamanii waa baay'eetu jira. Kanaaf Itoophiyaa of eeggannoo gochuudha siniin jechuu jaaladha. Itoophiyaa keessarree waan kanatu baay'atee jira. Dhugaa bakka tokko wayyaa bakkeetii jettu hin jiru. Keessattuu xiqqoo biyya Arabaa kanarree wayya malee. Amma fakkeenyaaf Dubaay kana keessatti maal godhaseetanii obboleessi tokko zimmaaree dhugaa dubbachuu miskiina akkam seetan nama bareedaa akkam simboo qabeessa jechuudha. Beektanii reefu biyya Dubaay kana dhufe zimmaareedha, ortodoksiidha. Yeroo dhufu kana dubartoonni jechuudha. Dubartoonni jirti miti asitti suuqii banattee hojjetu bakka tokko hojjetu. Mucaan kun nama amantaati. Zimbiloo waan dubartoota wajjin taccamaan laquu namni kana hin beeku. Nama ortodoksiidha, nama amantaa isaati bakka qabu jechuudha. Maal godhu itti dubbachuu baannan jaalala dubartoonni asii baay'ee badduudha dhugaa dubbachuu fi itti dubbachuu baannan dinnaan maal godhu mucaasan qorichatti godhan. Inni suuqii keessa hojjetaa isaanis bakka tokko hojjetu. Qorichatti godhanii yeroo qorichatti godhan kana dhugaa dubbachuu fi mucaan sun baay'ee tokko dhukkubsatee gara Itoophiyaatti galee waggaa tokko qabale ture jechuudha. Akka namni itti godhellee irraa lafte. Itoophiyaadhaa fidaniiti isatti goossan jala kifuu. Kanaafiyyuu yeroo ammaa kanatti hiriyaallee nama sitti dhiyaatullee irraa fagaachuudha. Yeroo ammaa kanatti dhugaa dubbachuu kana siniin jedha obboloota koo waan baay'ee dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee nama saalfachiisu waan akkana kana rabbi namarraa qabu. Annan sodaadha dhugaa dubbachuuf waan akkana kana baay'ee tokkoon sodaadha. Aan akkanatti sammuu nama adoochuu kana hedduun takkan sodaadha. Kanaaf of eeggannoo godhaa siniin jedhaa turtii gaarii qabaadha. Akkasii obboloota koo waan akkana kana sirriitti fagaachuu irraa fagaachuudha. Maaliif jennaan waan akkana kun gaarii miti. Baay'ee tokko ana gin baay'ee takkan sodaadha. Rabbumti kadhannaa namni amantaa ofiitiin sirriitti kadhannaa cimu waan akkana kana namni amantaa ofiitiin gara amantaa ofiitti cime seexan akkana kuma hin argatu jechuudha. Garuu gaafa amantaa keetirraa fagaatte waan akkana seexan akkanaatuun namatti baay'atti jechuudha. Gaafa amantaa keessan irraa fagaatte. Kanaafiyyuu amantaa keessanitti dhiyaadhaa kadhannaa godhadhaa yeroo hunda hiriyaa hundi hiriyaa kiyya jettee yookiin immoo hiriyaa tiyya jettee itti dhiyaachuun yeroo ammaa kanatti ni ulfaata. Irraa fagaachuudha bakka dhugaa dubbachuuf waan ammoo baay'ee argeef waan ammoo baay'ee wadhee argeef namumti gaafaati mataa ol qabattee guddatte sitti naama. Waan mata hojjettee argatte kanaaf iyyuu jechuudha. Kana wanti baay'een yeroo ammaa kanatti sammuu nama adoochuu waan akkanaati. Rabbiin immoo sammuu keenya nuuf haa deebisu. Waan akkanaati dhiphachuu miti kadhannaadhaan ofirraa gubuudha malee gaafa amantaallee dhabdee amantaa keetirraa illee fagaatte waan akkanaa kusitti baay'ata waan ta'eef
gara amantaa keessanii yeroo hunda kadhannaa keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtanii nu waaqayyo malee nama asii hin qabnu waaqa tokkicha bicha qabanneeti kan biyya baane biyya keenya kanaafiyyuu yeroo hunda amantaa keenya kadhannaa nu barbaachisa yaa'u obboleetti keenya sammuu rabbiin sammuu isaa deebisuu fi waaqayyoon isaa maaruu hidduu takka dhugaa dubbachuu fi nama inni jedha nama gaddisiisaa yeroo waan akkana kana arganii ana akkasiniin jedha turtii gaarii qabaadhaa wal barbaaduunis gaariidhaa beektanii bilbila nama mucayyoon tun bilbila qabaachuu dhiisuu dandeessi namoonni bilbila hin qabne immoo baay'ee makaraadha beektanii keessattuu ijoolleen biyya arabaa jirtu bilbila hin qabdu taanaan dhugaa dubbachuuf jireenya miti ana akkasii turtii gaarii qabaadhaa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti